waan akkaan nama gammachiisu qaxalee intala islaamaa Liinaa Waayyuu yookiin urjii intala Arsii jedhamuun kan beekamtu eebba tokko waancaawwan lama argatte. Yaadotaa fi mammaaksota duubatti hafaa hawaasa keenya keessa beekaman dubartiin barattee eessayyuu hin geessu, dubartiin beekaa deessi malee beektuu hin qabdu mammaaksa jedhuun zeeroon kan baay'ifteef dubartiin barattee bakka guddaa gahuu akka dandeessu keessumattuu dubartiin islaamaa barattee islaama kaddamuudhaaf of qopheessuu akka qabduu fi dubartiin barattee darajaa guddaa akka gahuu dandeessu dubartiin mirkaneessiteedha. Liinaan barattuu jabduu fi qaxaleedha. Eebbifamtoota yuunivarsiitii Madda Walaabuu har'a eebbisiise keessaa Liinaan nama tokko yoo taatu, qaxaleen Liinaan akaakuu barnootaa yookiin gosa barnootaa maarkeetingii manaajimantiidhaan eebbifamte. Liinaan waan nama ajaa'ibu GPA 3.98 galmeessisuudhaan gulantaa dubartootaa irraa istee akkuma mooraa yuunivarsiitichaatu qabxii olaanaa kana galmeessisuudhaan badhaafamtu waancaawwan lamaa taatee jirti. Pirezidaantii yuunivarsiitichaa Dr. Birhaana Masqal Xannaa miira gammachuu itti dhagahame ibsuudhaan barattuu tanaaf carraa barnootaa kennuufis ta'e hojjettuu yuunivarsiitii isaaniis taate akka tajaajiltuuf waadaa galaniiru. Barattuu jabduudhaaf egeree islaamaatiifis murteessitu kan egeree uummata keenyaatiifis murteessituudha. Shamarran walakkaa hawaasa tokkooti. Shamarri barachuun biyyi barachuudha. Dubartii barsiisuun biyya guutuu barsiisuudha. Keessumattuu musliimoonni shamarran islaamaa sababoota garaagaraatiin carraa barnootaarraa daangeffamtee jirti. Shamarri islaamaa yoo barachuu baatte egereen ilmaan islaamaa dukkana taha jechuudha. Mee ilaalaa hawaasa keenya keessatti yeroonii fi shamarri hin baratin ilmaan osoonii fi hin baranne akkaataa isaanitti guddachaa jiran. Hawaasa tokkoof kan barbaachisu shamarran baratteedha. Dubartiin barattee eessa hin geessu kan jedhu sobamu. Dubartiin gaafa barattee biyya barbaachisti. Dubartiin gaafa barattee hawaasatu itti haajomama. Dubartiin gaafa barattee biyyaatu itti haajamama. Kanaaf barattuu teenya Liinaadhaan baga irra aante jennaan. Shamarran islaamaa barachaa jirtaniinis jabaadhaa jennaanim barattuu teenya Liinaadhaaf bara hojii gaarii isiniif haa ta'u. Shamarran islaamaa haa barattu. Shamarri islaamaa barachuun egeree islaamaa miidhagsuudha. Egeree islaamaatiif shamarri barachuun murteessaadha. Eeyyeen murteessaadha. Liinaa baga injifatte. Injifannoo Liinaa injifannoo dubartoota muslimaati.